آمتي خبية خان بولج هركا إبان إبتي يا ربي جدي هنقلين نانو متنا كيسة ديمي أسمرة إيتي مالي إنو ما ونقادوني كيني سيا كم جهر نقا أما قافين بولي سخينيا جوهاري فكابو بغانا جان ديبتي بغانا جان أستي ديبتي قروتو قافين سيف كابو تكا أمني أورومودا خرامي كان أمادا هوغا هنداو دورتاء إسانيدا أورومودا منيلك وان انتهين دورتاء أورومو هوغا هنداو أورومودا خدومس أورومودا قروتو خون أما أكاتان غرتي أمتني خينيا قبصون تنيلين اتفيت أهم باني أورومو تبيا بلشاج راجعم أورومو بيا بلشاج رتي جانيتي الدنيا قوتون سلا أورومو تبيا بلشاج رجانيتي اتليساني قروتو خ أورومو أفك أبساو هندنو سلا أورومو بيا بلشاج را اسم مالي فيغرتي بيا بلشوك أمنا جتن خيسانتو بيا بلشاج آني حالا كميتين أورومو آمتي خبية خان بولج هركا إبان إبتي مسران منيلك تكا مسران منيلك تكا مسران خيساتي مسران منيلك قطمتي إبجالا هنكايمن يرو دراتي في جيتشالا أودو مغرتي هندنو غرتي مقا أورومو داك أبتاني تما أودو غرتي مسراسان تانين أمتا فتاة رانيتي غروتو تنتأمارا تأدات حالا أكامين أورومو متي خبية بولشو تجيرو أم أكا أورومو بيانوف بولشيد جنة أكاميتي غرتي فتنة يتشو تاني مو محمد عبدوش نجرت يوسف نجرة أكان جوهري في يا دواتوري يونين كجيبي أسجران يا دواتوريتن هدو يا دواتوري جوهر قاف أسجرو يونين كجيبي هدو يا دواتوري أكبي يسانين ديني جوهر أكبي يسانين ديني بيتي سن أمته أو بيديو تنا أنجول الرأين قدسه نمبي خاك أمته غرتي قطو دبدو تاتي مخمان فلات أوف مالي وانت كافي اللي انتاني سان أمتني تقريتوني بيخا غرتي أفا ولينهم بينو خان ما في اتفاية دمنيتو ما دربنا دربو أبديمنا جاءن هي من جتشا قاروتو إسانو ندتي ميتن قياتكو مسجيدة وماتي يا في أبا من خياتو وجدك مال في سنين عن جان جوهر دوف ديما هنو بيات ديمو في ديما ما سوجيني ناسواتوري إيه جناني Dowari is brilliant guy nanje si tunanje mo wani tunanje Yusuf tunanje jannani please don't say that he gonna die jeeti na kasidi lakkisa johar kungarte qabsota na flafe ejra ka indune ta umata khenya sonjo joharini le malin jeen it fedin biya hinda ken biya tanan umata khananin beha ummatni garte opinion tum badura tain jeen akasiti biya sani oso asi garte oso asi kam sair chala gurbato ko agarti seti johar Muhammad abbabiya deeti alaba kanada qabate utala ture sandura amma kasitin mena mi chana lalin je erbun su aqabdun jeen yo biyati dem hala khanan akasiti biyati dem garudu namni nam haddu agarte nam haddu ya nam haddu da damne tulis tabamiti bar inna warana to kolenji sani dabu jechun annabirati tabamiti ummatni oromo da basma amje janiti qalan jecha way amari onne qabateti onne tenya qabateti male ammas khagarte motumman kuni laki atanandura le namni heduni le nakasuma nanjani yero tananafken is important mali fi wanda kun barbachisa isa khanalle hanga fedelle ilke harren ditev nutu walille inu actually harren ditev ilke walirra hinjiksine jaan khaleso yohogani man hidajiru akam turre rafne bulu hin turre
mirga fiitis kabajanii feetis kabajuun bareeda. Daqiiqaan kasii kan nama keessatti goola be ammarraa daqiiqaa sadi fudhadhu. Oh, I'm gonna go. It's okay. I can finish it. No, I can finish it. No, I can finish it. No, I used to. Because when you make an America, you learn it. Okay. Aye. Ga ballesa na nabira tifudda. Taimi lala. Hey, koi. Wala dagen. Bakka hundattuu steejii yeroo jalqabaa akkanuma nama harkaataa ammarraa kaasee daqiiqaa takkaa fi sekondii 30 irratti nin dhaabaa gaafii yoo qabaattan gaafii yaada yoo ta'e sekondii gabaabaa keessatti yaada keessan kennaati akkasitti bu'aa obboleettiin ta'e yaada ofii sirriitti dabarfattee jirti homaa irraa nan qanne nama dhumaa fudha sarara kanarraa namni afaan biraa ሌላ ቋንቋ የምትናገሩ ሰዎችም ካላችሁ እንትን ሐሳብ እንቀበላለን ደቂቃ ተካፊ ሰከንዲ 30 መሰን ተብራ ኦቦሌዋን ተንቴቱ ዱርሴ ሲጉቴ ከናፉ ናፉዱቲ ደቂቃ ተካፊ ሰከንዲ 30 ማት እናጎድ ደቂቃ ተከትለኝ ጋር ሰራኮ ዱራን ዱርሴ ወኒ የቹ በርባዱ ጆሃር የሮዴራ ወልቤ ናምን ሶልታን ትሬሪ gabaabdumatti yaani waan social media gubbaa deemaa jirtu tokkoon nagaya akka manguddummaadhaa Jawharitti ergatanii jaanii yoo sun dhugaa taate Jawhar manguddummaa maali beektaa manguddummaa waggaa jaanii akka seenaa tokkoo jira Jamaal Abdunaasir Arabootanaa wal taasisa jeeti booddee gizee booddee isaa interview godhanii akka walii Arabniin gallettiin walii gallee addaan gallee jaa akkasillee ta'us walii galuu ta'us mee Jawhar waan sadibsaa nu godhu kana biraatiin galatoomii biraatti akka ta'e irratti da'u ijoollee yeroo qeeroodhaa ammallee diree dawaadhaatti hidhamanii sagalee dhabanii warri silaa isaan walitti gaafasa wal gartee wal dogommii yookaan lola qeeroo wajjin turan alagaan hundi biraa banii asirra maqaa haasuu nama barbaachisu yeroo irraan feesisu ijoollee Oromoo qofaa hidhatti hafee nama 500 turanii san keessaa hamma ta'ellee takka tokko bahanii irra guddaan ammallee hidha jiran baroota irratti fardanii yeroo san Jawhar ijoollee sammee sagalee ta'ee fi irraanfatamanii jiranii irra guddaan isaanii boondii jedhanii boondiin afaan keenyatti maallaqa kaayan tokko maqaan isaa lakki boondiin maallaqa kaayanii baasanii jira waasii santu dhabanii horii san dhabuudhaaf hidhatti hafaniitti isaan sagalee ta'eef jechuu barbaada galatoomaan Ibraahim Muusaati hedduun keessan na beektanii ho'i. Sa'a fayyadamuun akkana kuno sekondii 10 jedheen sekondii 10 saniin naa xumure one more last kadhuma ayyee kootu atillee sillamaan hin kadhumaa godha. Ayya Jawee I think duruma wal beenna natti fakkaate biyyumarraa beennaa wanti sii dhaamnu intala jaarsaati hin beetta bii ta'enna haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummaatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo addunyaarra jiru immoo kanaadaa jira baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu gaaf tanarraa amma wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna waan sii dhaamnu keessaa Jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa Rabbii jedhi hin galin. Naannoo tana keessa deeme asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu jabaadhu Rabbi si haa gargaaru tana sii dhaamaa intala jaarsaati jabaadhu. Hingalin gara biyya.
Galatoomni daqiiqaa isii sirnaanii kadhumaa kunoo. Hayyee akkam ooltan jawaa keenya baga nagaa dhufte ammallee irra deebi'eeti gabaabamatti wanni jechuu barbaada. Akka dhageenyu seenaa irratti illee qabsoon bu'aa baay'ee qabdi. Karaan qajeelli hin jiru. Sanumatti aansee bakka ati geette kana akka namoonni seenaa beekanitti illee keessa dabarsaniitti illee nama hedduu jira. Gahaniillee bira gahaniillee haga hiittatanillee ganii haga kufanitti illee jechuudha. Illee guddannoo illee beekullee baanuu dhageenyee jirra jechuudha. Qabsoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite nukleera kan keeti. Nukleerri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafa san dhugatti gaafa sanii jawarga nukleera galchee bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha. Haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee feena ga'a. Qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi. Yoo qabaatte ammoo akkamitti jetti jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatoomee. Akka isii kana qofa yoo taatan sheeka dhoggachuu hin danda'u isaantu eebbisee sheekni kottaa akka isii kanatti. Okay. Assalamu alaikum. Garuu dhaamsaan qaba. Afaan Oromootis barreessuu ni dandeenya garuu ilaa afaan sagalees dubbachuu ni dandeenya. Afaan Amaaraffaa fi afaan Ingiliziitti xiqqoo barreessa. The organization that I lead is called AIC, African Immigrant Communities of America. My organization worked in peace building for the last 3 years. We were returning back and forth, Jijiga, Harar, Somali region. We build peace in our region because I am concerned being that part of the country. As a religious imam and sheikh, I don't want to be a watcher of differences when our people are dying day in and day out. ብዙዎቹ እንደምታዩት ቲፎዞ በቲፎዞ ነው የሚሆነው። አንዱ በአንዱ በኩል ያጦዘዋል፣ ሌላው በሌላ በኩል ያጦዘዋል። የእብድ ገላጋይ ዱላ ያቀብላል። ወዴት ነው የምንሄደው? Where are we heading? As a religious father, what can we do to help? ያሉትን ዲፈረንሶች እኛ ኢማሞች ብዙ ሰው ነው የምናሰግደው in millions, in thousands. የምናንቀሳቀሰው ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ኤሊቶቹ አንዳንዴ ያንን ኢንፍሉዌንስ እየተጠቀሙ ወደ አንድ ጎራ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት for their side, for their benefit. እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ትተን for the sake of our people, for the sake of our unity, for the sake of our children, moving forward ይህንን የመሰለ ሀገር ይዘን የምንባላበትን ጊዜ መቼ ነው የምናከትመው? መቼ ነው የምናበቃው? ሰው በመሬታችን እንዳይሞት ሰው ሰራሽ በገዛ እጃችን የምናደርገው እንዴት እናቆም? የሚሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሚሞተው ሶማሌ ነው፣ የሚሞተው አፋር ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው፣ ትግሬ ነው። ለምን? ሂውመን ቢንግ ምን እናድርግ? what can we do as part of peace builder? እያንዳንዳችን እባካችሁ ተሾሙልኝ፣ የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ተቀበላችሁ? የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በአማራ ይስፈን፣ ሰላም በኢትዮጵያ ይስፈን፣ ሰላም በሁሉ ይስፈን። እነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ምን እናድርግ ሰላም ለማውረድ? ወንድሜን ጀዋርን እጠይቃለሁ። what can we do to help to build lasting and permanent peace in Ethiopia? Thank you. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዱማ ሰነ ፉዴቲ አቹማን ገረ ጀዋሪት ዴቢሳ አቲስ ገባብስ ጋፊ ቶኮ ዮካላ Okay, gabaabsa. Gaafiin kiyya Jawaar dhugaa dubbachuudhaa fi namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhuuf akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafima lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba ameen kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kana irraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf
deebii kan kee maali waan jedhudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate guruppiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda. Kanaan dura yeroo ati hidhamtu nama tokkocha ummata kana sochoosu dhabne. Namni tokko sochoosuu hin dandeenye. Kanaaf immoo namni tokko hin jiraataa hin du'a. Namni tokko gaafatu nama biraatu bakka bu'a. Gareen ati qabdu jiraas keessatti waan jedhu gaafii qaba. Kanuma galatuma. Alright. Gaafiif deebii xumurreerraa gara deebiitiif gara waltajjiitti deebina. Galatooma. Xiqqoon wayyeessitan gaafiidhaan. Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegaleerraa kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha, nama dalagatu encourage godha jiran. Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana haa banatu dhoortoodhaan akkasiin irraa hin jiraanne. Namni rakkoon tokko numaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seenaa siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata. Kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaanni josuun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenera maali osoo nagada itti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu. Alhamdulillah garuu I have my own means of income, I work. Kitaaballee akka gaarii gurgurree jarrillee facaasanii yoo inni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira. I think baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna. Gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan there is something weird about Ethiopian political discourse. Entrepreneurship should be encouraged, not discouraged. How do you want to shame somebody for working to earn money while encouraging somebody who robs a country in broad daylight? So I think that needs to end. Inumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasaa taphatee balleessee daraqnoo poolitikaa gwaaddocha. Itoophiyaa poolitikaa daraqnoo. Efaaraa poolitikaan. ነጋዴው የለበትም፣ ኢንጂነሩ የለበትም፣ ሐኪሙ የለበትም። ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት። ሶ ፕራክቲካሊ ወኒ ፖለቲካን ኬኛ ድራይቭ አይዲዮሎጂካል ተውፍቱ ከይሳ ተኮ ፕራክቲካል ዋን ዴሙ ጅሩ አማ ዋን መጆሌ ለማንጎረ ይሩ ከነው ጀቱ ወላልተን do you think if they oso nagadani jiratani amma duro baytana nagaden tokko dur baadiyyaarraa eegaleeti xiqqoo gada lagate harreetti buna fe'ee dhufee dhummugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaatee buna bita. Buna san walitti daddabalatee san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga 30 takkaan. Gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata. Dirree dhawaarraa ammaa asuma cinnalaa kitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people, arra corridor limati yani mana nibrarra jirtu hunda digani ndigan because the real economy of Ethiopia, particularly the commercial aspect, is on the street. Sandinan, you are destroying the entrepreneurial class, you are destroying the merchant class. The merchant class is probably less than 10% of Ethiopian population. What Abiy is doing in the name of corridor limat is really destruction of the merchant class. ይሄ ካለማወቅ የሚመጣ ነው። በተወሰነ ደረጃ አለማወቅ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ከማጣት ነው የሚመጣው። therefore ፖለቲከኛ እንዳይነግድ ዲስከሬጅ እንዳታርጉ፣ እንዳውም ሰርቶ አሳይቶ እንዲገባ አስገባ ኢንከሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ነጋዴዎችም ግቡ ወደ ፖለቲካ ውስጥ። ስትገቡ ግን የህዝብን ንብረት ለመበዝበዝ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ያካበታችሁትን ዕውቀት ከዜሮ ተነስታችሁ ሀብታም የሆናችሁበትን ዕውቀት
ሀገርን ከውድቀት አንስታችሁ ሀብታም የምታደርጉበት ለማድረግ መሄድ ጥሩ አማራጭ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጋፊን አተ ማሊ ፈከና ጋፈትኒን ናገላ ገሩ ይሮዱ አንደ ዲዋን አርጉፍ ሰን እረት ፉለፈቹን ጋሪ ታየት ያዳ ጋራ ጋፊ ሲሪየስ ቶጋን ዴቤ ሚስባ one of the veterans here the regular he does egan gafa dura arge ra kilo gara jatama dabaletin sanin ra gadirradde amalle dabalu jira he has been there kilo takan daballe so is you know one of the thing about this story is when I go I see people who never give up resilience Gafa Kapson or Witus, Gafa Kapson, Kabonoitus, there are people who remain constant, who remain committed to it. And that is really my fuel. Sometimes, you know, when you discuss Namoda, Hirokasi, Namota Argunkun, Wangarida, it was good to see you, Miss Ba. Gafila Tikafte, Yada Hikan Kava only de Gra. यानी कि उन काफा वो जिन्नी देमा यस काफा वो मालिक डाबात अब सोना गया थी इथियोपिया मेरे को उम्मत औरों इथियोपिया डेमोक्राटों आफी फेडरलों था के इसे थी मेरे कने सिना कसी में अनीस करीना मनु खानू सना कमित तरकी ना खजाऊ बिफादत दातिन खने तिदेम था इरो हेडू वाई Kopummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources abnu. We have learned to use our resources wisely. Kenya vero kapsosan. Eliasi fi Muhammad Abdoshi fi namonni ammalle gadim babasin. Few of you, probably Atlanta one jirtani, you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So, we were able to minimize cost. Amammo, our dependence on them has decreased. We have various teams, who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Bulletin Gavin Kafte. Oromo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti. Rakkoon uummanni keenya amma irra isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee uummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigiree fudhannu. Mootummaa Tigiree kan jedhu mootummaa Wayyaanee dhaggaa fudhanne. Mootummaa Tigiree tun fixee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigiree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti asi argine. Humna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur
laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamas jirra, beelbelaas jirra biyya keessatti. Uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaaftee gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni mariin kun isa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akka marii kana eegaleen akka gaaffilee kaka'aa turan amma fooyya'aa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan kan geggeeffamu miti Oromoon qofti kan danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee dubaran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angorra jirtuun abboota isaanii qaree angorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa Makanamee waan inni gaafa yaadee jechaa ture. Osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaaniif biyya kana irra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon koottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haaraa miti. Gaafa biyya gallirraa 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi misoomni dimokiraasiin dhufuu danda'u aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru yaada jedhu tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Diidanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii bahan dhoorgan gala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu ka jamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jarana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka
hubboo lafa baxala godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zamana Haile Sillaasee zaman dargii Eertiraan waggaa gubattu Goojjaan Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo waliin qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudha deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti baname sin fakkaata malee biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii. Then what? We end up $28 billion in the red. What? 1 million people and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jiru. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan, this is not possible. We need a holistic peace through the whole of Ethiopia. Kun dhaamsaanii qabuudha jechuudha. I think as you got the question that Sheikh raised is very important. In Ethiopia today, peace should be the #1 agenda. In every elder's mind, in every religious leader's mind, in every young man's mind, in every businessman's mind. Not out of some wisdom, not out of some altruistic view, because the war has touched everybody. If you are a businessman, today you are facing bankruptcy in Ethiopia. If you are a teacher, you cannot feed your children. If you are a farmer, you cannot harvest your crops. What is the common denominator to all of these problems? You know, my mother goes to visit her family for worship from Adama to the countryside regularly. But now she cannot because somebody will kidnap her. Maal na jette beeytanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun yoo dubbanne nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma barru waan ajaa'ibaatii jira biyya san keessatti. Kanaaf, I think what is really important is the #1 agenda, because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. 1. 2. We need to ensure no new fighting erupts anywhere. Please, believe me, I study this thing like a doctor studies a patient. That region cannot survive another episode of war. The hostility, the escalation of rhetoric between Asmara and Addis Ababa is extremely dangerous. We should not allow them to take us to another war. While we work, we pray at all sides, primarily the government, but also the rebels, to end the conflict in Oromia and Amhara. We need to make sure the political division in Tigray does not lead to a factional fighting, which will immediately invite a fight between Eritrea and Ethiopia. If the TPLF factions
if the political division within TPLF spreads into the armed forces, the TDF, and the TDF start to clash, immediately the federal government will intervene and Eritrea will intervene. Then we are going to have a bloody fighting, a resumption of the 2020 fighting at a larger scale. Mind you, Sudan is no longer there. Somalia has not recovered. Ethiopia is failing. Then we are going to have a chain reaction that will engulf every human being in the region. This is not politics. እዚህ ጋር እያልኩ ያለሁት ጓዶች የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አሁን አንዳንድ ኃይሎች የህልውና የምናምን እንደዛ አይደለም። ትሩሊ የህልውና ጉዳይ ሆኗል እዛ አካባቢ። ጦርነት ከእንግዲህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚቀጥል ከሆነ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች የማይቆሙ ከሆነ አዲስ ጦርነት እንዳይፈነዳ የማንረባረብ ከሆነ የኦሮሞ መብት፣ የሶማሌ መብት፣ የትግራይ መብት፣ የአማራ መብት የሚባል ነገር ቀልድ ይሆንና ባይዘው ዛሬ ኦሮሚያና አማራ ውስጥ people don't want to hear about Oromo or Amhara rights. People want to hear about end of war. Because the kind of war that's being fought in Ethiopia is so brutal, so ugly. You don't even know who is fighting who. Lava darai rambeitani salal case. Waran gor afuri gor shaniti tu ganta sinra wallona. Mootummaanu bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaanu waraana adda addaa qaba. Privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan is yoo dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo turtanii bilisummaa, Oromiyaa, democracy, these things have become luxury because survival has become the essential issue for the people in the country. So ideally we should focus to end the war, prevent wars. Then once we have succeeded in silencing the guns, we go towards negotiating a new political settlement that will pave the way for reconciliation, transitional justice, so on and so forth. Then we can talk about economic recovery, reconstruction of the destroyed part. Let's see Tigray in Tamalkatu. If you take Tigray, you know, it's a tragedy what's happening in that country. So you have a Tigray where TPLF fought 17 years. They came to Addis, they elected the region. They are waiting for some dividend of the liberation to uplift them, some symbolic development here and there, but fundamentally, the human life in Tigray hasn't transformed. When they were forced out to Addis, they retreated back, then we have a new war. The region was devastated. The infrastructure was devastated. Okay? There was ceasefire, there is humanitarian aid going on, but the reconstruction, rebuilding of the region hasn't begun. Now the people of Tigray are facing a new war. Can you imagine? Your house is burned, you are sitting under a tree, you are hoping to rebuild your house, then you start to see somebody is setting a new fire on the tree you are sitting under. That is the prospect of the people, what the people of Tigray are facing. And these people of Tigray are not
residents of some, you know, far-flung island. They are integral part of the whole of Africa. Anything that happens in Tigray will affect Eritreans, it will affect Oromos, it will affect Somalis. So that's why we need towards building a broader coalition of peace advocates who push all segments of the political class towards silencing the guns and towards bringing their political differences to negotiating table. I'm glad you are here. I wish I have the energy to go further on this. I will continue to speak about it. You can count on me. One message for the community you are coming from, for the Eastern Ethiopian people. The current provocations around Redawa, Harari, Moyale are aimed at instigating the deadly violences of 2017-2018. Wanni ani isinit himu dhalattoota baha Itoophiyaadha, ka Somaalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbii jaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warraa achi ture beeka. Miskiinni meeqa gubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee, reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma Dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaa sirraa kafallee hanga ammaa hidhaa jirti ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun bahuudha qabdi. San qofaami. Sheenii ni beekaatii ni beeyta. Rakkoo Dirree Dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu. Furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years. Harariinis nagaa turte. Dirree Dhawaanis nagaa turte. Mooyyelees nagaa turte. Daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months? Oromoo tabiraa ta'e moo Somaalee tabiraa ta'e moo Hararii tabiraa ta'e? Wal gorsa. Homiin ni jirti homiin ni jirti. Homii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taa'eetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taa'ee waan hin beekne waa hedduun baranne. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwaadaay maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf. Almost onsanii jiran. Jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turte almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He's not inventing anything new. He's just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif waan ajandaa gamaa gamanaa daddarbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii, Oromoo, Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan, Oromoon bahaa jidduutti ni beeytan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa. Naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu. Warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha. Nutis dura dhaabbannaa ni saatillaas by the way. Keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosaaf gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent by the way. Kana beeka. I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. Biyya dalagachuu feetanii dalagadhaa. I have no problem. I encourage you as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Bashannanuu feetaa dhaqii bashannin rakkoon hin jirtu. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatii waliin buusuudhaaf nama keenya gosaan wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu
saaxiluu dhaabsisuu kan tuuru ta'uu nu beekaadha. Warra Atlaantaa hedduu jabaadha. Galatooma hawaasa keessan cimsadhaa wal gorfadhaa waan dandeenye hundaan biyya teenyatti uummata keenyaaf nageenya akka dhufu ni carraa'inaa uummanni keenya ka addunyaa hundarra jiru kitaaba kana simachuudhaan marii bal'aa kana wajjin akka waan gootaniif hedduu ulfaadha. Marii hangammaa goone gabaasii lamaan dabre gooneef kana irratti goolamna. Garuu itti aansuudhaan karaa adda addaatiin engage gochuu community keenya deefnee ijaaruu jajjabeessuu kan itti fufnu ta'a. Hedduu galatoomaa nagaan naa bulaa.